Isummaan kennaa kan istuudiyootti nu argaman itti gaafatamaa waajjira barnoota magaalaa Shaggar Abfirakiyyaa Kaasaawuni. Egaa duraan dursinee baga nagaan dhuftan jenna. Baga nagaan nu eegdanii nu affeeruu keessaniif guddaa galatooma. Meegaa waa'ee barnoota kaasanii barnoonni bu'uura waan hundaatii jedhama. Egaa isin akka hooggansa barnoota tokkotti barnoota akkamitti ibsitu mee gabaabsitanii yoo kaatan? Barnoonni madda qaroominaati. Barnoonni bu'uura waan hundaati. Biyya barnootaan guddatteetu jijjiirama misoomaa dinagdee hawaasummaa darbeessi badhaadhina hunda galeessa fiduu danda'a. Nama barateetu teeknooloojii wajjin madaqee jijjiirama fiduu danda'a biyya irratti. Kanaaf barnoota jechuun waa hundaa jechuu danda'ama jechuudha. Ayyee baay'ee gaarii. Meegaa barnooti Shaggarii egaa hundeeffama Shaggarii asii kaasnee maal fakkaata? Yoonni akka biyyaatti egaa barnoonni haali inni keessa jiru beekamaadha. Egaa kufaatii hama keessa kan jiru jechaadha. Jijjiirama sirna barnootaatiin wal qabatee haalli jiru. Haala kana keessatti ammoo magaalli Shaggarii maal fakkaata? Waggoota hundeeffama irraa kaasee hagammaatti mee gabaabsitanii hanqinnaalee jiran akkasumas ciminni jiru yoo nu kaaftan? Galatoomii magaalaan Shaggar magaalaa ammayyooftuu magaalaa hundaaf mijattuu taate magaalaa bu'uuraalee misoomaa keessatti guutamee fi magaalaa guddaa dorgomaa ta'e qabaachuu bu'uura godhateeti magaalaan Shaggar kan hundaa'e. Kanammoo bu'uura godhachuudhaan magaalaa kana keessatti humna namaa barate qabaachuun barbaachisaa ta'a. Ergamni waajjira barnootaa fi hundeeffama magaalaa Shaggarii wal qabsiifamee kenname tokko carraa barnootaa walgitiinsa barnootaa qulqullina barnootaa mirkaneessuudha jechuudha. Lammii dorgomaa ta'e lammii beekumsaa fi dandeettii guutuu qabu lammii teeknooloojii wajjin wal bare qabaachuutu nurra jiraata. Kana bu'uura godhachuudhaan erga magaalaan Shaggar hundaa'e booda ka jalqaba goone qorannoo barnootumti magaalaa Shaggar keessa jiru maal fakkaata kan jedhu qorannoo geggeessuuf yaalle. Qorannoo keenyaan waan gurguddaa lama kan akka rakkootti adda baafanne jechuudha. Inni tokko rakkoon qulqullinaa akka waliigalaatti akka biyyaattis jiru nu birattis rakkoon qulqullina barnootaa akka jiru keessattuu istaandardiin manneen barnootaa 83 kan ta'u manneen barnootaa istaandardii gadi ta'uu agarsiisa. Kana jechuun maal jechuudha? Galteedhaan yookaan ciicataan adeemsaa fi darbee bu'aadhaan rakkoon akka jiru in agarsiisa jechuudha. Tokko kana rakkoon ture. Lammaffaan rakkoo manneen barnoota dhuunfaa wajjin wal qabatu adda baasne jechuudha. Manneen barnoota dhuunfaa keessattis rakkoo wal fakkaatan akka jiru. Tokkoffaa seeraaf bitamuu seeraan hojjechuu wajjin wal qabatee hanqinni akka jiru. Lammaffaa bu'a qabu keessattis istaandardiin amma hanqina istaandardii manneen barnootaa jira yoo jennu isaanis kan laallatu akka ta'e jechuudha. Galteedhaan adeemsaan bu'aadhaanis isaan birattis hanqinni akka jiru. Rakkoowwan lamaan kan adda baasuudhaan karaa rakkoowwan kanaaf fala ta'uu danda'uun hojjechaa turre jechuudha. Ka jalqabaa istaandardii manneen barnootaa kana fooyyessuudhaaf manneen keessattuu galtee irratti manneen barnootaa baay'ee hawwataa ta'an baay'ee miidhagaa ta'an hundeeffamuma Shaggar booda gara mana barumsa 100 ol ta'an ijaaruu dandeenyeerra. Manneen barnoota bu'uura boruu bal'inaan ijaaraa turre. Manneen barnoota moodeela jennee bal'inaan ijaaraa turreerra. Darbee manneen barnoota ifa boruu 2 ijaaraa turre. Waliigala manneen barnoota baay'ee hawwataa miidhagaa ta'anii fi Shaggariin madaalan manneen barnoota bal'inaan ijaaraa turreerra jechuudha. Kuni maal hiikaa? Tokkoffaa istaandardii irratti jijjiirama fiduu hin danda'a. Lammaffaa hanqinoota qulqullina barnootaa keessatti jiran irratti jijjiirama hin fida jechuudha. Fakkeenyuma tokko ofii kaasee mana barumsaa tokko keessatti yeroo Shaggar hundaa'u asuma kutaa magaalaa Furii manni barumsaa tokko barataa 10,000 qabutu jira. Mana barumsaa tokko keessatti barataan 10,000 yoo jiraate 10,000 yoo jiraate hojii baruu barsiisuu miti ijoollee dhuma sana kontirool gochuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaaf manneen barnootaa bal'inaan yoo ijaarru
tokko carraa irratti hojjechaa jirra jechuudha. Barataan baay'een isaa iddoo tokkotti isa wanna jedhe hira barataa gara barsiisaa sirreessaa, hira barataa gara daree sirreessaa. Inni kun immoo qulqullina barnootaa irratti jijjiirama fida waan ta'eef kana bu'uura godhachuudhaan bal'ina manneen barnootaa irratti ijaaruu irratti hojiin bal'inaan hojjechaa tureera jechuudha. Kan biraa initiatiivii mootummaas kan ta'e nu birattis bifa addaatiin hojjechaa kan turre sagantaa nyaata barattootaa irratti ciminaan hojjechaa turre. Hamma guyyaa har'aatti barattoota 148 fi 795 ol ta'u gara mana barumsaatti kan dhufan keessaa sagantaa nyaataa kanarraa fayyadamaa ta'aniiru. Kuni 90% mana barumsaatti yoo ilaallu mana barumsaa 256tu sagantaa nyaata barattootaa jalqabee toora manneen 257tu jalqabee toora manneen barnootaa 11 ta'an hin jalqabne jechuudha. Sagantaa nyaata barattootaa kun bu'aa hedduu qaba. Bu'aan isaa inni jalqabaa barataan gara mana barumsaatti akka dhufuu danda'u godheera. Hirmaannaan barattoota akka dabaluu danda'u godheera. Kan biraa barattoonni erga dhufanii mana barumsaa galanii booda haftee fi harcaatii irratti jijjiirama fideera. Sababa rakkoowwan adda addaatiin barataan mana barumsaa irraa hafaa ture. Sababa rakkoo hawaas dinagdee adda addaatiin hafaa kan ture suni keessattuu hiyyummaatiin hafaa ture suni mana barumsaa keessatti tasgabbaa'ee hojii baruu barsiisuu irratti akka hirmaachuu danda'u godheera. Keejiiwwan baay'ee beekan akka carraa yeroo dheeraa barnoota kana keessa tureera. Tooruma kana irratti immoo barnoota irratti ture waan ta'eef barattoonni sababa qoraan guuruutiin mana barumsaa irraa hafan turaniiru. Barattoonni sababa baala guuranii baala sana gurguranii isaan jiraachuuf jecha mana barumsaa irraa hafan turaniiru. Barattoonni sababa nyaata dhabuutiin mana barumsaa irraa hafan turaniiru. Barattoonni kuni gara mana barumsaatti akka dhufan gochuu qofatu hin ta'e mana barumsaa keessas akka turan godheera jechuudha. Kanaaf harcaatii irratti jijjiirama kan fide ga'umsa keessoo barnoota kan fooyyesse tokko sagantaa nyaata barattootaati jechuudha. Sagantaa nyaata barattoota jijjiirama guddaa fideera, hirmaannaa dabaleera, harcaatii hambiseera, haftee ture sana barfannaa ture sana irratti jijjiirama fideera. Kuni bu'aa initiatiivii keenyaa kan ta'e keessaa tokko kana jechuu barbaadeen. Inni kan biraa xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa kan turre istaandardii irrattis dhiibbaa kan qabu qulqullina barnootaa irrattis rakkoodha jennee kan laalaa turre faasiliitiiwwan manneen barnootaa guutuu wajjin kan wal qabatee jiru rakkoo guddaatu ture. Shaggar keessatti hawaasni yookaan uummanni shaggar kan ittiin galateeffatamuu qabu mariiwwan adda addaa maatii barataa wajjin gochaa turre keessatti rakkoo mana barumsaa itti himnee rakkoo keenyatti agarsiifnee jennaan hawaasni barnoota irratti tirastii guddaadha kan qabu. Amantaa guddaa qaba. Kanarraa kan ka'e inni hirmaata jechuudha. Humnaan inni hirmaata, mallaqa isaatiin inni hirmaata, meeshaa isaatiin waan qabuun inni hirmaata, yaadaan inni hirmaata. Hirmaannaa uummataa dabaluudhaan faasiliitiiwwan manneen barnootaa guutuu irratti hojii bal'aatu hojjetame jechuudha. Ibsaa galchuu irratti, bishaan galchuu irratti, mana barumsaa hawwataa gochuuf yaaluu irratti jalqabbiiwwan gaggaariin jiran jiru. Kanaanis jijjiiramoonni dhufaa jiran hin jira jechuudha. Kan biraa qulqullina barnoota fooyyessuu irratti hojiin hojjechaa turre maali? Barsiisota keenya irratti hojii hojjetamaa ture. Barsiisaan abbaa ogummaa hundaati. Barsiisaan biyya ijaaruu keessatti gahee olaanaadha kan inni qabu. Barsiisaan caba barnootaa hubatee sirreessuu keessattis gahee leencaa kan fudhatu barsiisaadha. Kanaaf barsiisota keenya wajjin marii bal'aa gochaa turre bara darbe keessattuu mariiwwan caba barnootaa irratti turan bal'inaan irratti mari'atamaa waan tureef kana hubatanii qulqullinni barnootaa tokko kan ittiin fooyya'u bu'aa barachuu barattootatiin kan ittiin ibsamu jechuudha. Bu'aa barachuu barattootaa irratti rakkoo jiru akka waliigaluu dandeenyu ta'eera ka jalqabaa jechuudha. Isa bu'uura godhachuudhaan barsiisaan keenya tiitoriyaalii kennaa ture, gaafii shaakalaa qopheessaa ture. Dabalataan immoo hojii barattoota kana deeggaruu danda'u hunda irratti ciminaan hojjetamaatu tureera. Kanaanis abdiiwwan qabxii barataa irratti abdii waan ta'uu danda'u ilaaluu jalqabneerra jechuudha.
Ayyee eegamee sirna darban keessatti egaa akkuma beekamu shaggariin kun godina addaatiin durattis akkasumas gaaf godina addaattis haalli barannoota irratti hirmaannaan barattoota akkasuma haalli jiru akka ammaa kanarra jijjiirama argisiisaa jiraachuu ifa. Garuu amma qulqullina kaasuu hin dandeenya, karaa biraatiin ammoo uwwisallee kaasuu hin dandeenya. Akka magaalaa shaggariitti ammoo waan duraan isa irraati qulqullinaatti hojjetamaa jira moo uwwisaan hojjetamaa jira inni moo walumqabatti lachanuunu bifa wal fakkaatuun hojjetamaa jira inni yaanname. Cabni barnoota keessa jiru sirnaawaadha. Sirnaawaadha yoo jennu jalqaba Finfinnee marsee dhiibbaan kallattiidhaanis wal kallattiidhaanis ture waan amma ati kaastu kanaaf ka'umsa ta'eera. Amma yeroo kanatti hojjechuudha kan nurraa eegamu. Kan hojjennu immoo lamaanuu hojjechuutu nurra jiraata. Tokkoffaa waliin ga'iinsa irrattis hojjetamuutu irra jiraata. Istaandardii manneen barnootaa fooyyessaa cinaatti immoo bakka hin geenye gahaa deemuutu nurra jiraata. Isa kanarratti hojjechaa jirra. Kanaaf kanan dura si kaasee manneen barnootaa bal'inaan ijaaraa jirra kan jenne kana jechuudha. Lammaffaa qulqullina irrattis jijjiirama fiduutu nurra jiraata. Keessattuu dhaloota dorgomaa ta'e qabaachuu qabna. Dhaloota dorgomaa ta'e qabaachuu Finfinnee keessatti dorgomaa ta'e kompiit godhee dhaabbilee mootummaas haa ta'u miti mootummaa keessatti barataa kompiitanti ta'ee erga baratee kwalifaayid ta'e booda seenuu danda'u qabaachuu qabna. Kanaaf immoo qulqullina barnootaa irratti hojjechuutu nurra jira. Yoo ta'uu baatee yoo kanarratti hojjechuu hin dandeenyu ta'e dorgomaa ta'uu hin danda'u taanaan carraa argachuu hin danda'u jechuudha. Carraa hojiin argatu, carraa dorgomee dhaabbilee adda addaa keessatti hirmaachuu hin dhaba jechuudha. Kun akka hin taaneef barnoonni gahee olaanaa qaba jechuudha. Kanaaf barattoota dorgomaa ta'an qabaachuun nurra jiraata. Kana bu'uura godhachuudhaan manneen barnoota addaa sadarkaa lammaffaa irratti 3, sadarkaa tokkoffaa irratti bara kana kan banne 2 qabna. Kaayyoon manneen barnoota addaa barataa dabarsuu miti. Kaayyoon manneen barnoota addaa barattoota dorgomaa ta'an sadarkaa biyyaatti, sadarkaa Afrikaatti dorgomaa ta'an horachuudha. Darbuu manni barumsaa kunis kaayyoon isaa dabarsuudha. Manneen barnootaa kunis hin dabarsu. Dabarsuutu isaan irra jiraata. Ergamni isaanii barataa dabarsuudha. Barsiisee erga xumuree booda dabarsuutu irra jiraata. Kan manneen addaa garuu dabarsuu qofatu hin ta'in kaayyoon isaanii dorgomaa taasisuudha. Kanaan wal qabatee manneen barnootaa addaa 3 qabna. Koloboo irratti Gafarsa Gujii irratti hin qabna tokko, Burraayyuu irratti tokko qabna, Galaana irratti tokko qabna. Kana bal'isaa deemuutu nurra jiraata. Manneen barnoota sadarkaa lammaffaa irratti bifa addaatiin kan hojjechaa jirra jechuudha. Kan biraa sadarkaa tokkoffaa bara kana banneerra. Barnoota addaa. Mana barumsa addaa. Maal jechuudha? Mana barumsa addaa jechuun barattoota ciccimoo ta'an kutaa tokkorraa kan sadarkaa tokkoffaa banne jechuudha. Kutaa tokkorraa dorgomsiifnee qorree galchine. Kutaa lamarraa dorgomsiifnee qorree galchine. Barattoota baay'ee ciccimoo ta'anii isaan irratti bifa addaatiin hojjetamu. Darbuuf miti kan isaan irratti hojjennu. Ijoolleen kun highly talented akka ta'an. Manneen barnoota addaas fi manneen barnoota bultii addaa Oromiyaa irra jiruu fi Finfinnee keessa jiru irratti bifa addaatiin dorgomaa ta'anii galu. Sana boodas immoo achi keessaa bahanii dorgomaa akka ta'an gochuudha kaayyoon isaa jechuudha. Kana bu'uura godhachuudhaan hojjechaati jirra. Kuni qulqullina barnootaa fooyyessuu, barattoota ciccimoo ta'an horachuu irratti fi qabxii olaanaa galmeessuu danda'an qabaachuu irratti jijjiirama fiduu danda'a jennee yaanna. Cabni dura tureera. Caba sana sirreessuu keessatti gahee guddaa seektarri barnootaa hin qabaa sirreessaa jirra jechuudha. Amma abdiitu jira. Keessattuu waggoottan 6 darban hojiin hojjetamaa ture jijjiirama fidaa akka jiru ilaaluun hin danda'ama. Kanaaf fakkeenya gaarii si kaasuudhaaf qabxii barataa wajjin wal qabatee kan jiru si kaasuu danda'a. Kutaa 8ffaa bara darbe 58 darbe akka shaggaritti. 58 kan ture kun bara kana 83 ol guddate. Kana keessaa manneen 190 ta'an 100 dabarsan. Barataa hunda dabarsuu danda'aniiru. Manneen 11 ta'an 150 ol dabarsan.
Manneen barnootaa immoo xiyyeeffannoo nu gaafatan gara barataa manneen barnootaa 6 ta'an 50% gadi dabarsan. Kanaaf manneen barnootaa kanarratti bifa addaatiin hojjechuu nu gaafata jechuudha kutaa 8 irratti. Kutaa 12ffaa irratti bara darbe 800 dabarsine. Bara kana 14 remediaalii wajjin 34 dabarsine. Kun maal sitti agarsiisa? Jijjiiramni dhufaa jiraachuu sitti agarsiisa, abdii akka qabu. Akka jijjiiruu dandeenya. Keessattuu gumiin tiraansfoormeeshinii bu'a qabeessa. Hoggansi manneen barnootaa qabatee deeggaraa tureera. Riiformiin hoggansa manneen barnootaa irratti fudhanne, ogeeyyii irratti fudhachaa turre. Deeggarsa hordoffii irratti rakkoo qabnu sirreeffamni nuuni goone. Sanbattan dabalatee tiitoriyal kilaasiin nuuni kennaa turre. Gaafilee shaakalaa qopheessuu irratti hojiiwwan hojjechaa turre. Leenjiiwwan barsiisaaf kennamaa turan. Barsiisaan koomitimentiin isa biratti dabale. Suni jijjiirama fideera jechuudha. Kanaaf isa kana cimsinee bakka qawwaa qabnutti sirreessaa yoo kan deemnu ta'e abdiin hin jira. Jijjiiramuu akka danda'amu agarsiiftuu gaariidha jedhee kaasuu barbaada. Kan biraa duula barreessuuf dubbisuu irratti bifa addaatiin tokko kan ittiin barnoonni qeeqamu barataan kutaa 5 gahee kutaa 6 gahee barreessuuf dubbisuu danda'u kan jedhu. Barattoota kana adda baasnee bara darbees torban 6 barreessuuf dubbisuu irratti duulli godhamaa ture. Bara kanas bifa addaatiin barattoota gara 78,686 ta'an sadarkaa isaaniitiin adda baasnee. Sadarkaa A kan jiru, sadarkaa B kan jiru, sadarkaa C kan jiru, sadarkaa D kan jiru. Kan homaa barreessuuf dubbisuu hin dandeenye, shallaguu hin dandeenye jennee adda baasnee leenjii hoggansa manneen barnootaaf, barsiisotaaf zan immoo torban 4 walitti fufiinsan duula godhameen jijjiiramni mul'achuu jalqabeera jechuudha. Kanaaf duulli barreessuuf dubbisuu gochaa jirru jijjiirama agarsiisaa jira. Qabxii barataa irratti fooyya'insa agarsiisaa jira. Kana yoo kan cimsinee hojjechuu dandeenyu ta'e kana caalaa jijjiirama fiduu hin dandeenya. Manneen barnoota sadarkaa 2ffaa irratti special classii jennee kophaatti barattoota ciccimoo walitti fiduudhaan barsiisaa ciccimaa ta'an ramaduudhaan manneen barnootaa irratti shaakalliiwwan jalqabaman jiru jechuudha. Kana cimsinee yoo kan itti deemnu ta'e cabni barnootaa fooyya'uu danda'a. Cabni barnoota keessa jiru daree keessa jira. Hundi keenya gahee qabna. Qaamni hunduu caba kanaaf itti gaafatamummaa qaba. Maatii dabalatee, barataa dabalatee, hoggansa barnootaa dabalatee, hoggansa siyaasaa dabalatee, barsiisaa keenya dabalatee hunduu gahee qaba. Garuu immoo cimnee hojjechuun kan nurra jiraatu daree barnootaa keessatti hojii hojjennuun jijjiirama fiduu nurra jiraata karaa jedhuun hojiin hojjetamaa jiru jira. Hojii hojjetamaa jiruunis abdii mul'achuu jalqabeera. Ayyee OBN FM Finfinnee 92.3 dhaggeeffataa jirtan dhaggeeffattoottina. Egaa dhimma barnoota shaggar irratti kan mari'ataa jirru. Egaa ammee waa'ee magaalaa shaggar yoo kaasnu keessattuu hundeeffama wal qabate baruma 2016 kan gara jalqaba gulatti manneen barnootaatii fi kan magaalaa Finfinneetiif kan magaalaa shaggar gaafa adda deebi'u. Magaalaa shaggar irraa gara magaalaa Finfinnee barsiisonni barattoonni baay'een achi deebi'aa turan yaadaa turan baay'ee jijjiiramii yeroo gara jalqaba fulbana sunii fi egaa onkolleessatti sochiin akkasii ture jira. Sanaan wal qabatee egaa sanbar kana akkuma nu kaastanii hojii ciminaan hojjettaniin hojii qulqullina barnoota irratti hojjetan hojii coverage yookaan uwwisa barnoota irratti hojjettaniin qabxiin barattoota akka fooyya'aa turellee nu kaastanii jirtu. Mee yeroo sana tarkaanfii akkamii fudhattanii egaa barattoonni gara Finfinnee galuun barsiisonni gara Finfinnee irra deebi'uu wal qabatee manneen barnoota keessatti qaawwii guddaan uumamaa ture. Rakkoo sana akkamitti furtanii mee milkaa'ina kan irra geettan waan jedhame xiqqoo nu kaasa. Guddaa galatoomii yeroon sun yeroo hundeeffama shaggarii wajjin wal qabatee gara manneen barnootaa 24 ta'an Finfinnee irraa gara keenya daangeffamanii dhufanii turan. Manneen barnoota kana keessa barsiisota baay'eetu ture. Barataanis baay'inaan achi ture. Yeroo sanatti barsiisota wajjin marii irra deddeebiidhaan gochaa turre. Barsiisonni baay'een isaanii kan fedhii gara Finfinnee galuu barbaadan turaniiru. Barsiisonni immoo lakki shaggar magaalaa xiqqeetii shaggar magaalaa boruu abdii qabu. Shaggar keessatti waan nurraa eegamu hunda gahee keenya bahuutu nurra jiraata. Karaa jedhuun
barsiisonni immoo nu biratti hafan fi yeroo sanatti dhugaa dubbachuuf carraa kanaan illee galateeffachuu barbaadu barsiisonni baay'een isaanii nu biratti hafanii kan immoo nu deeggaranii rakkoo sana keessa akka bahuu dandeenyu nu wajjin turan galata guddaatu isaanii mala jechuudha. Gara barsiisaa 1,200 kan ta'u immoo garuma Finfinnee warri galuu barbaadan akkaataadhuma fedhii isaaniitiin gara Finfinneetti galaniiru. Kana bu'uura godhachuudhaan yeroo sanatti kan goone maali guutuu Oromiyaarraa gara barsiisaa 2,000tti siqu guutuu Oromiyaarraa jijjiirraadhaan gara Shaggaritti akka dhufuu danda'an gooneerra. Barsiisota kanaafis galata guddaa qabna. Yeroo sanatti yeroo rakkoo keessa turre barsiisaa dhabnee manneen barnoota baay'ee keessatti barataan barsiisaa malee yerootti ta'aa ture. Yaamicha keenya dhaga'anii dafanii ariitiidhaan nu dhufanii sana booda qawwaa ture sana nu cufuu danda'aniiru jechuudha. Barsiisonni sunis galata guddaa qabu jechuudha. Kan guutuu Oromiyaa irraa dhufanii hojii barnoota hojjechaa turanii jijjiirraadhaan barsiisota gara 2,000tti siqan fuunee barsiisuu dandeenyadha. Kaan immoo barattoota biratti rakkoon hin turre baay'ee. Barataa wajjinis marii godhamaa ture, maatii barataa wajjinis marii godhamaa tureen Shaggar keessatti akka carraa ta'ee Oromiyaan sirna barnoota isaa keessatti sagantaa 2 qaba. Sagantaan afaan Oromoos hin jira, sagantaan afaan Amaaraas hin jira. Sagantaa afaan Amaaraa barachuu kan barbaadu sagantaa afaan Amaaraatiin sirna barnoota Oromiyaatiin akka barachuu danda'u gooneerra. Kan sagantaa afaan Oromoo immoo keenyuma ture, inni immoo akkuma itti fufuu danda'u godhame. Karaa kanaan tasgabbeessine hojiin baruu barsiisuu karaa qajeelaa ta'een, karaa sirrii ta'een bara darbe bakka isaatti deebi'ee hojiin barnoota gaggeeffamaa jira jechuudha. Mee egaa kanuma wal qabatee egaa barsiisonni gaafasii gara Finfinnee galuun rakkoo jiru dandamachuuf jecha gara Finfinnee akka isaan galaa turan yaada nu kaastee jirta. Walumaa galatti egaa magaalli Shaggar ammoo barsiisotaas dursa kennee fi irratti hojjetee barattoota irratti hojjetee jijjiirama kana akka fide nu kaastee jirtu. Mee gama barsiisotaatiin maali wanti hojjetame? Mee hojiin hojjetame maal fakkaatame? Akkuma dura kaase barsiisaan abbaa ogummaa hundaati. Barsiisaan ijaarsa biyyaa keessatti gahee olaanaa qaba. Dhaloota boruu qopheessuu keessatti biyyi jedhamu dhaloota. Dhaloonni immoo dhaloota gahumsa qabu, dhaloota dandeettii qabu, dhaloota naamusa qabu, dhaloota teekinooloojii wajjin wal bare fi beekumsaan dagaage qaroome uumuu keessatti gaheen barsiisaa olaanaadha. Akkuma dura sii kaase kana keessatti barsiisonni keenya xiyyeeffannoo addaatiin hojjechaatii jiru. Nullee yeroo sanatti magaalaan Shaggar jalqaba rakkoon kun akka hiikkachuu danda'uuf bulchiinsa magaalaa Shaggar marii gochuudhaan barsiisota lafa mana jireenyaa hin qabnee fi mana jireenyaa hin qabne gara 3,560 ta'aniif kiraa manaa kaffaluu dandeenyeerra jechuudha. Kiraan manaa kuni mallaqa yoo tilmaamamu gara miiliyoona 134 fi 879 879 ta'a jechuudha. Kuni mallaqa guddaadha jechuudha. Barsiisota keenya hamma danda'amaa ta'e deeggaruuf utubuuf tasgabbaanii hojii barsiisuu akka hojjechuu danda'an gochuu kan kaayyeffate, qulqullina barnoota mirkaneessuu kan kaayyeffate jechuudha. Kaayyoon isaa barsiisaan turtii mana barumsaa keessatti qabu keessatti karaa tasgabbaa'aa ta'een karaa barnoota irratti caba jiru sirreessuu danda'uun akka hojjechuu danda'u gochuudha jechuudha. Kunis bu'a qabeessa ta'uu isaa ilaalleerra jechuudha. Mallaqichi gahaa ta'ee otoo hin ta'in barsiisonni keenya garuu yoo xiqqaate deeggarsa kana karaa qajeelaa ta'een waan hubataniif hojii guddaa hojjechaa turaniiru. Sanbata dabalatee barsiisaa turanii, mana barumsaa keessatti turanii hojjechaa turanii, barattoota deeggaraa turanii. Hojiin baruu barsiisuu karaa tasgabbaa'aa ta'een akka gaggeeffamuu danda'u gochuu keessatti gahee guddaadha kan isaan bahan. Kan biraa gahaadha jennee yoo kaasuu baanne hamma danda'amaa ta'e Shaggar waan qabu keessa barsiisaan akka qoodachuu danda'u gochuudhaaf yaaliin godhamaatii jira. Fakkeenyaaf mana waliinii barsiisota gara 200 barsiisotaa fi sappoortiiv staafii yookaan hojjettoota deeggarsaa 200 ta'an hirmaachisuuf yaaliin godhameetii jira jechuudha. Kuni
waan shaggar qabu waan shaggar fuudhee dhufu hunda keessaa barsiisaan keenya akka qooddachuu danda'u gochuuf yaalii bal'aa gochaati jira. Kana qofa miti gawaaniin barsiisotaaf akka dhiyaachuu danda'u mana barumsaa keessatti jalqabbiiwwan gaariin hin jiru. Gara gawaanii 4,920 dhiyeessuu dandeenyarra baay'ina barsiisaa keenya wajjin gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kana bara kanas cimnee hojjechuutu nurra jiraata jennee qabanneerra. Kanaaf barsiisaa irratti xiyyeeffannoo addaa kenninee hojjechaa jirra. Leenjiidhaan gahoomsuu, leenjiidhaan hubachiisuu, rakkicha irratti walii galuu, sana booda caba kana sirreessuutu nurra jiraata kan jedhu akkuma jirutti ta'ee waan immoo shaggar qabu irraa deeggarsa barbaachisaa ta'e hunda gochaatee jira jechuudha shaggarii. Kanaaf barsiisaan keenya ergama guddaa qaba. Ergama biyya ijaaruu. Ergama guddaa qaba. Abbaa ogummaa hundaa ta'anii dhaloota qopheessu. Kanaaf isarratti hojiin hojjetamaa jiru gaariidha. Isa cimsinee itti fufuutu nurra jiraata. Sabboonummaan Oromoo akkuma kabajamoo pirezidaantiin keenya irra deddeebi'anii kaasan barnootaaf teekinooloojiin ijaarama jedhanii akkuma kaasaa turan barnoota irratti keessattuu shaggar irratti immoo ciichinee barnoota irratti jijjiirama fidutu nurra jiraata. Kutannoo olaanaadhaanis hojjetamaa jira kan jedhu kaasuu barbaade. Ayyee eegamee egaa waan barnoota kana yoo wal qabatu keessattuu istaandardii manneen barnoota eeguu wal qabate manneen barnoota kan mootummaa jira akkasumas naannoo shaggar kana manneen barnoota dhuunfallee hin baay'atu. Istaandardii waliigalaa akka manneen barnootaatti eeguu wal qabate gam kanaan egaa kaka'umsiisanii kanneen man barnoota mootummaa keessattuu bu'uura boruu ijaaruu daree dabalataa manneen barnoota istaandardii isaa fooyyessuu wal qabate hojii bal'aa hojjetaa turuu nu kaastanii jirtu. Gara manneen barnoota dhuunfaatiin maal fakkaata? Manneen barnoota dhuunfaa dhugumaan to'achuu jirtu waan jedhamee yoo kaasneeme. Manneen barnootaa waliigalaa akka shaggariitti qabnu 1,158. Kana keessaa 74 manneen barnoota dhuunfaadha. Mana barumsaa gara 855 ta'u jechuudha. Barataan isaan qabatanii jiranii gara 446 kan siqu isaantu qabate. Hojii barnootaa hojjechaa jirra jennee manneen barnoota dhuunfaa dhiisnee mana barumsa mootummaa qofa irratti xiyyeeffannoo kenninee hojjennee jijjiirama akka waliigalaatti shaggar irratti hin finne jechuun hin danda'amu. Kanaaf akkuma shaggar hundaa'een qorannoon keenya tokko kan ture manneen barnoota dhuunfaa kun maal fakkaatu kan jedhu ture. Qorannoo keenyaan kan adda baasne inni jalqabaa alseerummaatu manneen barnoota dhuunfaa bira jira. Tokko sirna barnootaa mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaa federaalaatiin barsiisuu wajjin wal qabate sirna barnootaa kabajanii barsiisuun mataan isaa rakkoo ture ka jalqaba. Lammaffaa istaandardii manneen barnootaa mootummaa gadaanaadhaa kan jennu isaan birattis wal fakkaataadha. Manneen barnootaa mana barumsaa hin fakkaanne keessatti mana barumsaa jedhamee banamee kan itti barsiifamu jira. Kan daa'imman iddoo ciisichaatti hin qabne, kan daa'imman iddoo taphaatti hin qabne, daa'imni 70 fi 80 ta'u daree tokko keessatti ukkaanfamee itti barsiifamu rakkoowwan baay'ee istaandardii wajjin wal qabatan turaniiru jechuudha. Kan biraa bu'aa ta'uu irrattis garaagarummaa guddaatu ture jechuudha. Kan keessattuu bara 2014-15 kutaa 12ffaa warra qorsiisan keessa isaanis bu'a qabeessa hin turre kan manneen barnoota lakkoofsaan lakkaa'aman kan barataa tokkollee dabarsuu hin dandeenye isaan birattis tureera. Kanaaf kana bu'uura godhachuudhaan akkuma shaggar hundaa'een qorannoo kana bu'uura godhunee kan biraa walitti dhufeenyi waajjira barnootaa wajjin qabanii fi maatii barataa wajjin qabanis kan rakkoo qabu. Kan hidden costiin itti baay'atu. Hidden costii jechuun barataadhaaf kaffaltiin jedhan kaffalamu akkuma jirutti ta'e cinaatti immoo waan kaffalchiifamu jechuudha. Qajeelfamaan hin eeyyamamne garuu immoo waraqaadhaaf maaliyyoodhaaf jedhamee itti gugguuramu tureera jechuudha. Kana bu'uura godhannee rakkoowwan kana qorachuudhaan konferensiin manneen barnoota dhuunfaa sadarkaa magaalaatti akka qophaa'u rakkoo isaanii kana akka beekan
yoo rakkoo kana beekanii hin sirreessan ta'e tarkaanfii akka fudhannu 2015tti sirriitti qabsiifne jechuudha. 2016ttis jijjiirama jiru madaalle jechuudha. Jijjiirama madaalle kaanee isas irra deebinee konfiraansii marsaa lammaffaa qopheessinee itti himne jechuudha. Warri asiin dura rakkoo keessan itti himne isinitti himne sirreessuu hin dandeenye bara kana tarkaanfii fudhannaa jennee beeksifne jechuudha. Miidiyaanis akka beeku goonee sana booda tarkaanfii fudhachuutti galle jechuudha. Mana barumsaa 47 bara kana cufneera manneen barnoota dhuunfaa. Mana barumsaa 62 of eeggannoon kennameera. Kanarraa ka'ee amma jijjiirama mul'achuu jalqaban jiru. Bal'inaa fi baay'ina isaanii wajjin garuu ammas xiyyeeffannoon barbaada jechuudha. Manneen barnootaa dhuunfaa kun gahee olaanaa qabu baay'ee sektara barnootaa keessatti. Osoo isaan jiraachuu baatanii, osoo manneen barnootaa kun jiraachuu baatanii dhiibbaa irratti uumamu. Manneen barnootaa bara kanatti baroottan kana keessatti ijaaraa jirruun jijjiirama bakka hunda gahuu hin dandeenyu. Silaa daa'imti mana barumsaatiin ala taati jechuudha osoo isaan jiraachuu baatan. Kana qofatu hin ta'in biraatti kan ta'an manneen dhibbaan barataa kan dabarsan barattoota gahoo horachuu keessatti gahee olaanaa qaban immoo isaan keessas kan fakkeenyummaa qaban hin jiru. Isaan akkasiisan immoo jajjabeessaa deemaati jirra jechuudha. Warra fakkeenyummaa qaban jajjabeessaa, warra hanqina qaban immoo tarkaanfii fudhachaa sirreessaa hubachiisaa akkaataan itti deemaa jirru jira. Kana bu'uura godhannee sirreeffamoonni jijjiiramoonni dhufaa jiran jiru. Bal'inaan immoo kana caalaa hojjechuu qabna. Baay'inaaf bal'ina isaan qabanii wajjin kana caalaa ammas xiyyeeffannoo addaa nu barbaada. Ayyee mee manneen barnoota mootummaallee ta'ee kan dhuunfallee akka magaalaa Shaggariitti hedduun jiraachuu nu kaastanii jirtu. Barattoota qormaata fudhatan keessaa akka manni barumsaa akka dhuunfallee kan dabarsinii jiru nu kaastanii jirta akka mootummaa akkuma jirutti ta'ee jechaadha. Isa kana mee akkuma waliigalaatti kan dhuunfaallee ta'ee kan mootummaallee haa ta'u rakkoon isa kun maanii waan jedhaa bifa qorannoo addaatiin qorattanii rakkoo isaanii hubattanii akka rakkootti fudhattanii kallattiin furmaataa kaa'ame maalti jirame tarkaanfiinis ta'uu danda'a. Galatoomii rakkoon kufaatii barattoota kan jalqabaa hooggansaan wal qabata. Hooggansa yoo jennu hooggansa barnootaa bifa lama qabaachuu qaba. Hooggansa jijjiirama fiduuf qophaa'aa ta'e kufaatii hubatu. Kufaatii hubate sanarraa ka'ee immoo akshinii fudhatu. Qabaachuu irratti harcaatiiwwan turaniiru. Hooggansa transformational ta'e qabaachuu wajjin wal qabatee hanqisni tureera jechuudha. Kanarraa ka'ee hooggansa irratti riiformiiwwan bal'aan fudhatamanii jiru. Riiformiiwwan fudhataman sanaanis jijjiiraman mul'atan jiru. Ammas garuu hin fixanne jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa hooggansi nuuni qabnu tokko immoo instructional ta'uu irratti immoo rakkoo qaba. Instructional jechuun maal jechuudha? Baruu barsiisuu hoogganuu. Ufii kiyya kanan laale akka hanqinaattis kan uf biratti fudhannee sirreessuuf kutannee hojjechaa jirru hooggansa infrastructure hoogganu irratti xiyyeeffanna. Faasiliitiiwwan manneen barnootaa guutuu irratti hojii administreetivii ta'e kanarratti xiyyeeffachuu kuni dhiibbaa uumeera jechuudha. Daree keessa waan hojjetamu hojii baruu barsiisuu barsiisaan akkamitti barsiisaa jira, qabiyyeen barnootaa akkamitti barsiifamaa jira, assessmentiin geggeeffamu maal fakkaata, ijoollee hin madaalaa. Fakkeenyaaf assessment irratti fakkeenyuma tokko yoo si fudhadhe amma manni barumsaa barataa tokkollee dabarsuu hin dandeenye kuni barsiisaan madaalaanii ture. Barsiisaan waan madaale sanaan barataan sun tokkoffaadha jedhee daree keessatti average percentii 85 fi isaa ol qabxiiwwan waliigala fideen kana fideeraa jedhee evaluate godhee ni jira. But national exam irratti gaafa taa'u gurbaan kuni kufeera. Kun maal agarsiisa? Akkaataan barataan kun itti madaalame hanqina qaba ture jechuudha. Kanaaf kana silaa deeggaruu kan qabu hooggansa ture jechuudha. Hanqinoota turan sana sirriitti daree seenee ilaalee bakka barsiisaa deeggaruu qabutti deeggaruu wajjin wal qabatee kan jiru instructional ta'uu dhabuurraa mul'ata.
anu fi kiyya barsiiste daarektaroota gaafadhe jira. Daarektaroota ciccimoo jedhaman mee daree seentanii beektuu jedhee kan gaafadhe daarektara cimaa alatti hojii gaggaarii hojjete. Hojii infraastiraakcharii irratti hojii gaggaarii hojjete. Ji'atti illee daree seenee hin beekne jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Hojii baruu barsiisuu daree keessa jiru hoogganaa hin jiru jechuudha. Kanaaf tokko hanqinni jiru instructional ta'uu dhabuudha kan jedhu kan agarsiisu. Isa sirreessuuf amma leenjiiwwan hooggansaaf leenjii kennu irratti xiyyeeffannoo addaa kenninee hojjechaa turreerraa isa ammas cimsinee kan itti deemnu ta'a jechuudha. Kan lammaffaa kan maatii barataa wajjin wal qabatu. Maatiin barataas mana barumsaa keessatti waan barbaachisu deeggaruu irratti kutannoo olaanaa qaba. Deeggarsiisaas ijaan mul'ata, ifattis jira. Haa ta'uutii daa'imman isaa mana barumsaa keessatti barachaa jirtu akkamitti baratti? Bu'aan ishii maal fakkaata? Maaltu ishee hanqate? Akkamittan deeggara barataa kiyya daa'ima kiyya kan jedhu hordofuu irratti harcaatee jira. Bakka hanqinni jiru mana barumsaatti dhufanii sirreessuu irratti harcaatee jira. Kanaaf bara kana manneen barnootaa gara 930 keessatti mariin taasifameera. Ummata maatii barataa 154 ol ta'u mariisifneera. Manneen barnootaa qabnu hunda keessatti hin geggeessine garuu mana barumsaa 930 keessatti mariin taasifameera jechuudha. Mariin kun tokko kan irratti walii galame harcaatiin kun jira. Maatiinis daa'ima isaa hordofuu turre jiraata kan jedhu. Ka sadaffaa baratama wajjin kan wal qabatu. Barataan daree seeneen dubbiseera. Gaafilee shaakalaa ammamoo jettan. Mana dubbisa kitaaba manni barumsaa hin qaba. Torban keessatti guyyaa meeqa dubbistan? Erga manatti galtanii booda waan barsiisaan isinii kenne kana hammam shaakaltani? Shaakaltanii kaatanii waan isin hanqate immoo barsiisaa deebitanii gaafattanii jirtu. Kan jedhu yoo laallu barataa biratti harcaatiin hin jira. Kanaaf amma barataa irratti harcaatiin hin jira jechuun barataa kana immoo sirreessuuf immoo dhaloota nuu kenname kan sirreessuu qabu immoo nuyi. Daa'ima qajeelchuu, daa'ima karaa agarsiisuu, daa'ima hubachiisuun kan keenya. Sababni isaa boruuf qopheessaa jirra waan ta'eef. Kana gochuu keessatti immoo barsiisota keenya biratti hanqinni hin jira jechuudha. Hunda hin jennu garuu harcaatiiwwan mul'atan hin jiru. Barsiisonni daree seenanii barsiisuu qofa irratti xiyyeeffatan, barataa gorsuu irratti ijoolleen fedhii hin qabdu jedhanii cufan hin jiru. Kunis sirrachuu akka qabu. Kana qofatu hin ta'in hanqinoonni barsiisaa biratti gahumsaan wal qabatan leenjii waliin akka walii kennuu danda'an, dagaagina ogummaa walitti fufaa irratti akka hojjechuu danda'an yaaliiwwanii fi jalqabbiiwwan jalqabaman jiru. Kuni bara kana cimee itti fufaa jechuudha. Kanarratti hojiin hojjetamaa jira. Sababoonni kufaatii jennu kan qorannoodhaanis adda baasne kan nullee ilaalaa turre isa kana sirreessuun hin danda'ama yoo ta'e qabxiin barataa waan hin fooyyefneef hin jiru. Fooyyeffamuu immoo argineerra jechuudha. Bara darbe manneen barnoota mootummaa dabalate manni barumsaa baay'ee 58 mootummaan dabarsee jira. 20 manni barumsaa mootummaa dabarsee jira. Kan barataa tokkollee dabarsuu hin dandeenye immoo jira. Garaagarummaan isaan gidduu jiru maali? Waanuma amma na kaase kana jechuudha. Tokkoffaa hooggansa, lammaffaa barsiisaadha, sadaffaa barataadha, afraffaa maatiidha. Waliigala faasiliitiiwwan achi keessatti jiran immoo guutuu dadhabuurraa ka'a jechuudha. Kana yoo sirreessuu hin dandeenye ta'e kana caalaa abdii qabna. Waan ammaatti jiru garuu abdii qofatu hin ta'in dhaloota uf danda'u uumuu keessatti gahee olaanaadha kan inni taphachaa jiru. Dhaloota uf danda'u, dhaloota hirkataa hin taane uf danda'ee dubbisee shaakalee darbuu danda'u uumuu keessatti gahee olaanaadha kan qabu. Jalqabbiiwwan jiran baay'ee gaariidha kan jedhu kaasumaaf. Ayyee mee egaa manneen barnoota dhuunfaallee ta'ee kan mootummaatti egaa hojii qulqullina irratti hojjechuun wal fakkaataan bifa tokkoon hojjetamuullee baatu jalqabbiin jiru gaarii akka magaalaa Shaggariitti yoo ilaallu kanaan wal qabatee kun durallee kaasnee manneen barnoota dhuunfaa
baay'ee ta'uusaa kaasnee jirra. Egaa manni barnoota dhuunfaa kun ammoo sirna barnoota akka biyyaatti kan buluu jechaadha. Kanaaf egaa to'annoon keessan illee akka gaarii ta'e illee nu kaastanii jirtu. Bakka tokko tokkotti ammoo kaarkuleemaa yookaan sirna barnoota haaraa kanatti fudhatanii hojjechuu dhabuun hanqinni rincicaa afaan biraa afaan biyya alaa irratti xiyyeeffachuun manneen barnoota dhuunfaa gurguddaa keessatti illee kulleen kan mul'atu jechaadha. Rincica akkana kan akkamitti ilaaltanii isa kan sirreessuuf ammoo maaltu hojjetame waan jedhamee yoo ilaallu. Manneen barnootaa dhuunfaa kuni gahee siin qabu hanqinas hin qabu. Hanqina isaanii qorannoodhaan adda baasne amma muraasa isaan kaase kan rakkoo isaanii tokko sirna barnootaa irratti rakkoo qabu. Lammaffaa abboomamuu irratti walitti dhiyeenyaan hojjechuu irratti maatii barataa wajjin waajjira barnootaa wajjin caasaa barnoota sadarkaadhaan jiru wajjin hojjechuu irratti hanqina hin qabu. Kan biraa kaffaltii wajjin wal qabatee kan jiru kaffaltii walii galamee maatii wajjin walii galanii murteessan akkuma jirutti ta'e cinaatti immoo waa daddabaluu hidden cost kan jennu daddabaluun kun akka ture bu'a qabeessa ta'uu irratti hanqina akka qaban. Darbee kanan duratti siin kaasne amma dabalee si kaasu qorannoo keenya keessatti kan laalle aadaa, duudhaa, safuu naannoo sanaatiin barsiisuu irratti reluctance'n tureera. Afaan irratti reluctance'n tureera. Fakkeenyaaf ijoolleen afaan Oromoo hin jirtu jedhanii sagantaa afaan Oromoo kana fudhachuu diduu barnoota gadaa barsiisuu irratti harcaatiin tureera. Kana qoranneerra jechuudha. Kana irratti shaggar araaraman qabu. Kan biyya alaa fudhachuuf immoo baay'ee ariifataa ta'u. Fakkeenyaaf waan dhalootas ijaaruun waan hin taane jechuudha. Fakkeenya mana barumsaa keessatti kabaja ayyaana sabaaf sablammootaa kabajuu waan guddaadha. Garuu kabaja ayyaana sabaaf sablammootaa kabajuu irra crazy day maaliyyoo day jedhanii waan akkasii kana raawwachuun tureera jechuudha. Kana irratti araarama tokko malee tarkaanfii kan fudhannu akka ta'e hubachiifnee tarkaanfiis fudhanneerra jechuudha. Ammas akka shaggaritti hanqinoota kana irratti araarama hin qabnu. Sirna barnoota barsiisuu irratti araarama hin qabnu. Sirna barnoota naannichaa fi federaalaatiin barsiisuun dirqama. Sirni barnoota mootummaa naannoo Oromiyaa immoo hammataadha. Hammataadha jechuun maal jechuudha? Nu sagantaa adda addaati kan biiroon barnoota Oromiyaa qopheessee kan barsiisaa jiru jechuudha. Amala Oromoo kan qabu jechuudha. Sirnumti barnoota amala Oromoo amala Oromtichaa kan qabu jechuudha. Sagantaa afaan Amaaraa qaba, sagantaa afaan Oromoo qaba. Naannolee biraa irratti immoo naannoo daangessinuu hunda irratti afaan Sumaalee barsiisaa jira, afaan Sidaamaa barsiisaa jira. Sagantammaan nuuni qabanne hammataadha jechuudha. Kana darbanii waan biraa barsiisuuf fedhuun kuni alseerummaa waan ta'eef alseerummaa irratti immoo akka shaggaritti araarama hin qabnu sirreeffamas fudhachaa kan deemu. Ayyee mee gardhumaatti egaa waa'ee barnoota kaasnu teknoolojii fi kalaqilleen bakka guddaa qaba. Akka magaalaa shaggaritti egaa magaalaan shaggarii magaalaa egeree magaalaa smaartii taate jechaa yoo jirru teknoolojii fi kalaqirratti immoo maal fakkaanna waan jedhamee olaallu. Ergamni keenya tokko teknoolojii irratti dhaloota magaalaa smaartii taate keessatti barnoota smaartii ta'e qabaachuu qabna. Kana jechuun karaadhuma salphaa ta'een kaasuudhaaf waan baay'een isaa magaalaa kana keessatti gara fuula duraa dijitaal ta'aa deema. Dijitaal ta'aa deema yoo ta'e dhaloota dijitaalaayizeeshinii wajjin wal baree qabaachuutu nurra jiraata. Fakkeenyuma salphaa ta'e fudhachuuf gibirri karaa salphaa ta'een kaffalama moobaayiliidhaan kaffalama yoo ta'e dhaloota teknoolojii kana wajjin wal baree qabaachuutu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf teknoolojiin dhimma murteessaadha jennee qabanne akka barnootaatti. Shaakalliin nuuni qabnu amma kan jalqabne tokkoffaa rakkoo barnoota keessa jiru achuma keessatti akka nu sirrachuu danda'uuf digital library jennee jalqabbiiwwan jalqabne jira jechuudha. Digital library kuni rakkoon inni nu hiikuu danda'u hanqina kitaabaatu jira akka walii galaatti. Kitaabileen soft kopiidhaan achirratti fe'amanii shaggar digital library websaayitii banneerra plus
digital library manneen barnoota sadarkaa lammaffaa keessatti hundeessinee jirra. Barataan digital library kana keessa seenee easily kitaaban argata jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa interneetii akka qabaatu gochuudhaan barnoota karaa gabaabaa ta'een akka barachuu danda'u gochuu keessatti gahee hin qabaata. Inni biraa kan shaakalaa jirru digital library cinaatti teknoolojii wajjin wal qabatee kan jiru barnoota reediyoo ciminaan barsiisuudha jechuudha. Barnoota reediyoo irratti harcaatiiwwan turaniiru jalqabarra isa hanqinoota sana sirreessuudhaaf yaaliiwwan godhamaa jiran jira. Kan biraa barattoota kalaqaan jajjabeessuudhaaf sadarkaa mana barumsaatti wal dorgommiin kalaqaa akka jiraatu. Sadarkaa kutaa magaalaatti wal dorgommiin kalaqaa akka jiraatu. Kan baratas kan barsiisas. Sadarkaa magaalaatti wal dorgommiin kalaqaa akka jiraatu. Jalqabbiiwwan qabna jechuudha. Waggoottan lamaan darban kana wal dorgommiin kalaqaa gaggeeffameera sadarkaa magaalaatti. Dabarree ijoolleen keenya baay'ee sadarkaa naannoottis dorgomanii dorgomaa cimaa ta'anii kan tokkoffaas ta'anii badhaafaman akka shaggarittis nullee sadaffaa kan itti baane sadaffaan nu malu gara fuula duraa kana caalaa ta'utu nurra jiraata. Sadaffaa kan itti baane jalqabbiiwwan qabnurraa ka'eeti jechuudha. Kanaaf bara kanas tokko kan hojjennu wal dorgommii kalaqaati. Carraa kanaan manneen barnootaa keenya kanarratti jalqabbii wal dorgommii kalaqaa kana geggeessuutu isaanirra jiraata. Isa sana immoo waan gaggaarii ta'ee baasnee ijoollee kana gahumsuu irratti kalaqa jajjabeessuu irratti hojiin hojjetamaa jira kan jedhu kaasumaa fi jalqabbiiwwan gaggaariin hin jiru kan. Egaa waa'ee barnoota shaggarii waan hedduu kaasnee jirra. Sagantaa fooyya'insa sirna barnootaatiin wal qabsiifne akkasumas qulqullina barnootaa fiduun manneen barnootaa hawwata tolchuun akkasumallee egaa uwwisa manneen barnootaa babal'isuu waan hedduu kaasnee jirra. Migar dhumaatti akka magaala shaggariitti dhaamsi walii gara dubbii asitti kaasneen alattis yaadi jiru yoo jiraate gabaabsitanii kaasnee kan fixannu ta'a. Galatoomii barnoonni meeshaa dukkana keessaa gareeffata. Namni dukkana keessa jiru kalaqan qabu. Namni dukkana keessa jiru biyya ni ijaaru. Namni dukkana keessa jiru waliin galu. Namni dukkana keessa jiru inni soomuu badhaadhinas hin argu. Badhaadhina fiduu barbaanne yoo ta'e dukkana keessaa bahuutu nurra jiraata. Meeshaan ittiin baanu immoo barnoota. Ifatti ce'uutu nurra jiraata. Ifa arguuf immoo hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Sektarri barnootaa jalqabbiiwwan gaarii qabna. Kana caalaa garuu dhaloota hawaasni amanee nuu kenne kana dukkana keessaa baasuudhaaf hundi keenyaa tumsuu qabnaa kan jedhu akka ergaatti barsiisota keenyaaf, hooggansa barnootaaf, maatii barattootaaf, caasaa sadarkaadhaan jiru hundaaf, uummata hundaaf ergaa kana dabarsuu barbaada. Ifatti bahuu qabna. Meeshaan ifatti ittiin bahuu dandeenyu barnoota qofa. Kanaaf barnoota irratti cimnee hojjennu kan jedhu kaasuu barbaada. Isinis sagantaa kanarratti nu affeeruu keessaniif guddaa galatoomuu ulfaadhu eebbifame isin jechuu barbaada. Eebbifama. Ayyee dhaggeeffattoota FM Finfinnee 92.3 dhaggeeffataa jirtu. Egaa dhimma barnootaa irratti magaala shaggar irratti xiyyeeffannee itti gaafatamaa waajjira barnootaa Firakiyyaa kaasa'uun egaa dhimma bal'aa waa'ee barnootaa magaala shaggarii nu biraan geettanii jirtu. Galatoomii jennaan ulleen asumaanii. Egaa qophiileen keenya wal dura duuban kan isin biraan geenne itti fufa hordofaa. Yokin hojjadhu yokin baradhu lameenirraa tokko filadhu muslufumarraa fagaadhu. Yokin hojjadhu yokin baradhu lameenirraa tokko filadhu muslufumarraa fagaadhu. Yokin hojjadhu yokin baradhu lameenirraa tokko filadhu muslufumarraa fagaadhu. Ya obboleeyyan koo xiqqaadhaa fi guddaa wabiin jireenya fuulduraa barumsaa dabuun qalbii gaara doomsaa
Relagachiisee diinaaf si bobbaasaay fidda gatinaa barnoota jabeessaa. Yoo baranne yoo hojjanne tabbabaanaan komsaa qabeenya keenyaan dibdee furannaa. Yoo hojjanne yoo baranne tabbabaanaa komsaa qabeenya keenyaan dibdee furannaa. Yoo baranne yoo hojjanne tabbabaanaa komsaa qabeenya keenyaan dibdee furannaa. Iftarree saba keenyaaf dirmannaa hawwii teenya maraa ifiif mirkaneeffannaa iftarree saba keenyaaf dirmannaa hawwii teenya maraa ifiif mirkaneeffannaa.